Kan jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii kun Daandii Akkaadaamiidha jechuudha. Kanaan dura saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa waliin jalqabuun keenya ni yaadatama. Ammallee saayinsii kutaa torbaffaa viidiyoo sadaffaa saayintistoota bebbeekamoo addunyaa fi Itoophiyaa kan jedhu waliin ilaalla. Kanaafuu chaanaalii keenya Daandii Akkaadaamii sabiskiraayib nuuf godha. Kallattiidhumaan gara viidiyoo laayikillee sheer godha. Maaliif koomentii barreessaa nu jajjabeessa. Kallattiidhumaan gara viidiyoo adeemna. Egaa akkuma waadaa isiniif galee saayintistoota bebbeekamoo addunyaa fi Itoophiyaa jechuudha. Tokko tuqaa tokko afur saayintistoota bebbeekamoo addunyaa fi Itoophiyaa. Saayintistii jechuun nama qorannoo tokko gaggeessee argannoo tokko argateen saayintistii jedhama jechuudha. Saayintistiiwwan akka addunyaatti jiranii fi saayintistiiwwan akka Itoophiyaatti jiran waliin ilaallaa jechuudha. Beekumsi saayinsawaa yeroo ammaa kana addunyaan itti fayyadamaa jirtu kun kan argame dhamaatii fi hojii saayintistoota adda addaatiin jechuudha. Beekumsi yookaan argannoowwan garaagaraa saayintistoonni argataniin amma addunyaan kun itti fayyadamaa jirti jechuudha. Dagaagina beekumsa saayinsii yeroo tokkotti kan argame osoo hin taane baroota dheeraa keessa adeemsa tirataa fi suuta suutaan guddachaa dagaagaa kan as ga'edha jechuudha. Saayinsii yookaan qorannoon tokko suuta guddata malee jalqabumaan guddinarraan yookaan argannoo guddaan tokko hin argatamu jechuudha. Amma jalqaba jechuudha namni bilbila hojjete bilbila maal qofaaf fayyadamna? Bilbiluu qofaaf sagalee qofaan. Lammaffaa irratti immoo geemiin garaagaraa yookaan waan hundi tokko tokkotti dabalame footoo kaasuun itti dabalame. Sadaffaa irratti immoo ol guddachaa dhufe gara taach iskiriiniitti dhufe viidiyoo garaagaraa hojjechuun ni dhufe barumsa ittiin barsiisuun ni dhufe suuta guddachaa dhufe jechuudha. Viidiyoodhaan waliin haasa'uun hin dhufe. Kun maalidha? Suuta saayinsiin guddachaa akka dhufe yookaan argannoon tokko guddachaa akka dhufe ibsa malee jalqabumaan hin guddatu jechuudha. Adeemsa kana keessatti saayintistiin tokko yaada haaraa dhiyeessa. Saayintistiin tokko qorannoon argadhe jedhee yaada haaraa dhiyeessa. Saayintistiin biroo immoo yaada dhiyaate kana irratti yaalii irra deddeebi'ee geggeessuun argannoo yaada haaraa sana deeggaru yookaan kuffisu dhiyeessa jechuudha. Saayintistiin tokko qorannoo gaggeesse. Saayintistiin biraa immoo qorannoon sun sirriidha jedhee qorannoo gaggeessa. Innis qorannoon sun sirriidha taanaan yaadicha deeggaraa miti taanaan ni kuffisaa jechuudha. Saayintistoonni biroos adeemsa wal fakkaataa ta'een yaalii hedduu taasisuun erga dhugummaa yaada haaraa sanaa mirkanaa'e booda yaadni haaraa kun fudhatama jechuudha. Erga mirkanaa'e booda malee jalqabumaan saayintistiin tokko argannoon argadhe jedhee yoo fide hin mirkanaa'u jechuudha. Saayintistoonni biroollee yaadichi sirriidha jedhanii qoratanii mirkaneessuu jechuudha. Egaa adeemsa kanaan beekumsi saayinsawaa guddachaa fi dagaaguun as ga'ee jira jedha. Saayintistoonni hedduun addunyaa irratti argannoowwan argatan rakkoo ilma namaa furuu danda'anii jiru. Saayintistoonni qorannoo addunyaa irratti argatan hedduun isaanii rakkoo ilma namaa furuu danda'aniiru jedha. Saayintistoota kanneen keessaa sadarkaa addunyaatti beekamoo kan ta'an muraasni saayintistoota addunyaa kanaa keessaa muraasni isaanii jedha. Joon Daaltan jedha. Joon Daaltan atoomii irratti kan qorannoo gaggeesse yookaan yaada kennedha. Albert Einstein Theory of Relativity irratti Thomas Edison, Michael Faraday fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama jechuudha. Saayintistoota akka addunyaatti argannoowwan isaanis bifa gabaabaa ta'een haala armaan gadiitti dhiyaatee jira jechuudha. Argannoowwan saayintistoonni argatan immoo mee waliin haa ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti Michael Faraday. Faraday keemistii fi fiizistii. Keemistii fi fiizistii jechuun nama keemistirii qoratu jechuudha. Keemistii jechuun fiizistii jechuun immoo nama fiiziksii qoratudha jechuudha. Kanaafuu Michael Faraday maalidha? Nama keemistirii qoratuu fi nama fiiziksii qoratudha jechuudha. Faraday keemistii fi fiizistii biyya Biritishiidha. Biritish jechuun Ingilizii jechuudha. Qo'annoo waa'ee elektiroomagneetizimii fi keemistirii irratti gumaacha olaanaa taasisedha jechuudha. Elektirikaal fiildii fi maagneetik fiildi jettanii ni barattu. Kutaa 11ttis ni barattu achi jira jechuudha. Qorannoon isaa elektiroomagneetizimii fa'aa elektirookeemistirii irratti gumaacha taasisedha jechuudha. Eenyuun namichi kun Michael Faraday. Bara 1881 Faraday pirinsiploota tiraansfoormeroonni elektirikii fi jenereetoroonni ittiin dalagan argannoo isaa ifoomsee jechuudha. Akkamittiin akka elektirikii fi jenereetorri dalagan argannoo dhiyeesse jechuudha. Argannoon isaas elektirisiitiidhaan ol qabatee gara teekinooloojii haaraatti ceesisee jechuudha. Kanaafuu Michael Faraday kan inni irratti qorannoo gaggeesse elektiroomagneetizimii fi elektirookeemistirii. Yaadi inni kaa'e immoo maalidha? Elektirikii fi jenereetoroonni akkaataa isaan ittiin dalagan yaada kaa'e jechuudha.
Lammaffaa irratti Albert Einstein. Albert Einstein lammii Jarman ogeessa fiiziksii fi herregaa kan ta'ee fi tiyoorii relaativiitii gabbisuun kan beekamudha jechuudha. Tiyoorii relaativiitii jedhamu tokko gabbise jechuudha. Kana gara fuulduraatti ni barattu. Bara 1921 qorannoo waa'ee taatee footoo elektirikii irratti taasiseen badhaasa noobeelii argatee jira. Qorannoon isaa dagaagina annisaa atoomikii irrattis ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Waa'ee footoo elektirikii effektii kutaa 11 jira jechuudha. Footoo elektiriik effektii jedha waa'ee Albert Einstein kaasa jechuudha. Akkaataa inni ittiin argate kutaa 11tti barattu jechuudha. Ammaaf garuu Albert Einstein footoo elektiriikii irratti qorannoo gaggeessee akka inni noobeelii nyaate illee beekuu qabdu jechuudha. Waa'ee footoo elektiriik effektii immoo kutaa 11 jira jechuudha. Boqonnaa tokko irra jira. Thomas Edison jedhama jechuudha inni sadaffaa. Thomas Edison lammii Ameerikaa daldalaa fi argannoo kalaqa qabudha jechuudha. Thomas Edison maalidha hojiin isaa daldalaadhaa fi argannoowwan garaagaraa argatee jira jechuudha. Thomas Edison ampuulii filaamentii kaarboonii fayyadamuun ampuulii dalaguun ifatti baasedha jechuudha. Namni ampuulii dalagee ifa nuuf kenneenyudha Thomas Edisonidha jechuudha. Waaw hojii guddaadha. Argannoo isaa kana bara 1879tti argisiisuu danda'eera jechuudha. Thomas Edison argannoo isaa kan xumurame meeqa 1879tti hojii ampuulii hojjetee jechuudha. Namtichi inni isin asii argitan Mikael Faradaayidha. Inni lammaffaa irraa immoo Albert Einsteinidha. Inni sadaffaa irraa immoo Thomas Edisonidha jechuudha. Kun saayintistoota akka addunyaatti beekamoo jiranidha. Hedduun isaaniillee jiru kutaa olitti ni barattu jechuudha yeroo haayiskuulii galtan. Itoophiyaan saayintistoota beekamoo kana hojiin isaanii akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti beekaman qabdi jechuudha. Itoophiyaa keessatti illee saayintistoota hedduu jira jechuudha. Isaan keessaa muraasni argannoon isaanii waliin akkaataa armaan gaditti dhiyaatanii jiru. Akka Itoophiyaatti immoo saayintistoota jiran waliin haa ilaalu. Dr. Akiliiluu Lammaa jedhama namichi kuni. Dr. Akiliiluu Lammaa saayintistii beekamoo Itoophiyaa keessaa tokko yoo ta'u qorannoo bara 1964 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhukkuba shiistiyoomiyaasiis yookaan bilaarziyaa raamoo siyoostoo saamaa jedhamuun dhufu irratti taasiseen qoricha daddarbaa dhukkuba kana ittisu argate. Mee seenaa isaa dubbisa raadheentu dhuma irratti isin ibsa waa'ee Dr. Akiliiluu. Dhukkubni bilaarziyaa kun dhukkuba beekamoo raamoo maxxantuun daddarbuu fi Itoophiyaa dabalatee Afrikaa keessatti waggaatti namoota miliyoona 200 hanga miliyoona 300 miidhaa turedha jedha. Maxxantuun kun gosa raamoo battee ta'ee marsaa jireenya isaa keessatti sadarkaa jiisaatti cilalluu bishaan keessa jiraatu keessaa sadarkaa geessaatti ammoo nama keessa jiraata. Dr. Akiliiluun dhibeen kun kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay Aduwaatti namoota hedduu irratti miidhaa qaqqabsiisee ture waan ta'eef qorannoof achi deemee wayita turetti uummanni sun mala aadaatiin uffata isaanii handoodeedhaan yeroo miiccatan argee ture. Bishaan dhugaatii fi dhiqannaaf fayyadamanis bishaan laga sanaa ture. Dr. Akiliiluun daawwannaa taasiseen namoonni iddoo itti uffata miiccatanii gara gadiitti bishaan lagaa kanatti fayyadaman dhibee irraa bilisa wayita ta'an namoonni bakka uffata itti miiccamu gara gubbaa ta'an immoo dhibeef kan saaxilaman ta'uu hubate. Garaagarummaan kun maaf uumame jechuun qorannoo gaggeessee sanyii biqiltuu handoodee cilalluu bishaan keessaa dandeettii ajjeesuu akka qabu bira ga'e. Haalli kun ammoo marsaa jireenya raamoo maxxantuu addaan kutuu waan ta'eef daddarbuu dhibee hambisuu akka danda'u mirkaneessee jechuudha. Gabaabsee isiniif ibsume. Dr. Akiliiluun maal godhee? Akkuma Afrikaatti dhukkuba tokko kee dhukkubichi maalidha? Bilaarziyaa jedhamti jechuudha. Dhukkuba bilaarziyaa jedhamu kee uummata fixe bakka jennaani qorannoodhaaf yookaan gara kaabaa deeme jechuudha gara Tigraay kana. Laga tokkotti uummanni handoodeedhaan wayyaa miiccatu. Kana booda handoodee sana keessaa handoodeen sun uumamaa dandeettii maalii qaba? Dandeettii raamoo bilaarziyaa nama dhukkuba bilaarziyaa kan nama qabsiiftu yookaan raamoo siyeestiyoomaa jedhamu ajjeesu qaba jechuudha. Maal godhee warreen lagaa gadi jiraatan yookaan warreen lagaa gadi jiraatan yeroo jedhu warreen amma handoodeen lagichatti miicameera hiree handoodeen sun maal godhee raamoo yookaan raamoo bilaarziyaa nama qabsiistu hin ajjeese. Warri lagaa gadi maal ta'an jechuudha warri wayyaan fa'aa itti miicame warri gadi jiraatanii fayyaa ta'anii jechuudha. Warri gara olii immoo fayyaan ta'anii maaliif handoodeen itti miicamne wayyaa laga sanatti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan handoodeen akka inni raamoo kana ajjeesu bare jechuudha. Kanaafuu qoricha handoodee irraa argachuudhaan bilaarziyaa
dhaaf qoricha argate jechuudha. Eenyuun Dooktar Akiliiluu Lammaa jechuudha. Seenaan isaa kanaadha. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa jedha. Maal jedhaa kun seenaa isaatii gara oliirraa dubbisaa. Maal jedhaa ogeessa saayinsii biqilaa ta'uun eebbifame jedhaa bakka isa dubbisaa. Ogummaa isaatiin qorannoo midhaan mishingaa irratti gaggeessan sanyii filatamaa mishingaa gogiinsa dandamachuu fi bishaan xiqqaan oomisha guddaa kennuu danda'u argatee addunyaaf gumaachee jira. Argannoon isaa kun biyyoota hiyyeeyyii akka Afrikaatiif hanqina wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa godhee jira jechuudha. Maal godhee mishingaa sanyii filatamaa argatee jechuudha karaa gabaabaadhaan. Seenaa isaa dubbisaa sinumti. Dooktar Gabbisaa Ejjetaan maal godhee mishingaa sanyii filatamaa argate jechuudha. Mishingaan sun gogiinsa illee hin dandamata, hongee hin dandamata jechuudha. Mishingaan sun jechuudha harka 10 mishingoota kaanirraa bu'aa ni kennaa jechuudha. Kanaadha hojiin hojjete. Sadaffaa irratti Profeesar Alamtsaayii Mokonnon dubartoota Itoophiyaa keessaa saayintistii beekamtuu jalqabaa yoo taatu qorannoo dhimmoota gurguddoo lama irratti gaggeessite yeroo baay'ee ni kaafanti. Qorannoo waa'ee wantoota lama irratti gaggeessite. Saayintistii beekamtuu jalqabaati jechuudha. Dubartoota keessaa saayintistiin jalqabaa eenyudha? Profeesar Alamtsaayiidha jechuudha. Qorannoon ishee kunis inni jalqabaa qoricha farra ilbiisotaa fayyadamuun dhiibbaa dhala namaa irratti qaqqabsiisu kan ibsu yoo ta'u, qorannoo isheen gaggeessite waa'ee farra ilbiisotaa fi dhiibbaa inni namarratti qaqqabsiisu qorattee jechuudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee biqilootaa namaa fi bineeldotaaf daawwaa ta'an ilaalchisee qorannoo gaggeessite jechuudha. Qorannoon ishee maallaa biqiltoota akkamiitu namaaf daawwaa ta'a, bineeldota akkamiitu namaaf daawwaa ta'a jettee qorannoo gaggeessite jechuudha. Qorannoon ishee kanaadha jechuudha. Naamusa ogummaa saayintistoota irraa eegamu jedha. Kana dubbisaa. Bakka saayintistoota irraa wanta isaan irraa eegamu dubbisaa jechuudha. Viidiyoo keenyarraa goolamnee jira jechuudha. Viidiyoo arfaffaadhaan meeshaalee beekamoo mana yaalii faayidaalee isaanii seerota of eeggannoo fi adeemsota manneen yaalii saayinsii keessaa kan jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Hangasitti nagaan nuuf tura. Chaanaalii keenya Daandii Akaadaamii sabiskiraayib godhaa. Guddaa galatoomaa.